Ammas yoo isin illee isin prank jechuun ooltan. Saguyyaa sargi isin badde isin prank nama amanu dhabean. Ayyuu na dhageetta namni sun amanu. Ati illee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatti. Yoo viidiyoo kana kalaaltu taate ayyuu. Ana ammas wacii na baasiste ati baddee osoo hin ta'in viidiyoo kana ilaalte har'a boroo sun jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaalallee sin qabu jaarsa sin qabu nee rumnes nam tokko harkaan na qabatee beeku naan jette. Yoo akka carraa waa balleestee duraan badii way qabaattee sodaattee jiraattee sababa sana gabbaatee maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee maan naan jedha yoo booda kijibduu ta'ee na arge jettee qaanfattee sodaattee mana baddee jiraatte hangara kiyyaa rakkoon qabu kootu dhugaa jirtu naa hima rakkoon tokko hin jiru atumaan dhugaa naa hima an ammas kana yaachaa jiru ati lubbuun jirta mucaa wantu fayyamaa qabdi way jinni way qabattee jinni nama suwaasti qabattee deemtee qilee wayitti darbiti shakkiya jinni maal qabdi boo ati situ waggaa meeqas wajjin jiraataa ture waggaa kudha wargaa biyyaa ba'e amala isin kan beetan isin rakkoo akkana jinni akka walii gadu oofanii qabdi waan akkasii irratti argee hin beeku waan kana dura waa'ee kee irra deddeebitee akkanatti himtu akkuma beekamu jechuudha. Akka irra deddeebitee na gaafattu maal malee ani sarara waan darbeen wanta akkasii yaaddee na fuudhi jettee fuudham tole jettee itti seente. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya akkam jirtan nageettanii baga jiraattan cha akkuma duree gubbarratti argitan ayyuun nu jalaa badde nullee badde jennee barbaanne maatii biras dhaqee ayyuun isin bira jirti gaafadan isin warri yuutubaraa piraankiin keessan dhumatu amma immoo kanaan dhuftanii jedhan nama amanuu dhabeen. Ani ko akkamitti amanamtaa dhabar otoo wanti akkanaa kun gochi akkanaa kun kana dura ta'amee beekee biyya kana keessatti namni bar yoo xiqqaatee dhufee mana bulee bahee yoo pirankii ma jedhan sanaas hojjechuun barbaadame gochuu barbaaddisu gochuu feete jechuu kun kaayyoo biraan itti fakkaata normaalii. Namni akkamitti an kana galuu namni akkamitti guyyaa cidha isaatiin sargiin sun hundi go'amee cidhi sun hundi go'amee uummanni sun dhufee maal veeloo uffatee dhufte gabbee dhufanaan jettee ala gabbaate. Anmoo mana fincaanii seentu kun shaaworii fudhatu faaseetiniin uffata ofirraa baasee jijjiiratiniin bilbiluma osoo akkatti sumayyaa jedhee lallaaluu isii naannessu jiru sumayyaa na jala dubbatti deessu ijoollee nama mul'isee wanti yeroo jiru achuma dhabe turte mucaa wanti maal taate mana fincaanii turte maal taate ni eegaan jirtu yoo gabbaa balballi ulaan alaa banaa jira. Waa yaaddoo isiin jirtu duruma sitti mee ture baraan. Hirrafne olii gab bilbilee atillee moo wanti jettee ana gara biraan na fudhatte kaan situ fuudhee badii situ akkas goosii ani waan walii maratanii irratti maal irraa godhaan maal jireenya isa miti bar jireenya namaa keessaa maal godhaan tokko maqaan kiyyee badee silaas maal godhuree ajaa'ibuma akkasii namnummaanu maatii bilbila obboleeyyan bilbila qaama dhaqa amanuu dadhabee amma dhufte eega gabbaa adeebi'a hin jirtu mucaan tun lubbiin jirti lubbuun jirti shakkiidha way karatti waa godhanii ufajjeesa uffannisicha turteeti way uffannisitti way waaf maaliif uffannisitti dhabar maaliif gocha kana raawwatti dhabar kaayyoon isii maaltu duuba kan jira amma nama ergee beekan waatu giraan haa galuu didan nama qabdaati addunyaa guutuu irratti waan akkana kan dhagees argellee beeku namni guyyaa cidha isaa guyyaa akkamii bada namni gaafa wanti baduu danda'a. Fakkeenyaaf guyyaa cidharratti osoo dhufin osoo argeen baduu ni danda'a namni. Amma yeroo baay'ee maaltu jira si fakkaate meebii garuu akkatti eegachee sargiin godhamee eeganoonni mana gale veeloo gootee gabbaafatee kabadu awwal marra yeroo jalqabaatiif argaa nama akkana badu. Addunyaa irratti dhagameellee hin beeku argameellee hin beeku hatta piraankiin nuti argamee hin beeku waan akkana. Namootni waan gaafadhu piraankiin yuutubaraan dhumatu. Yoo gaafadhu obboleeyyan teessoo himu kanas siyaafee moo amma. Boroo barbaadde gabbaatee boruma ulfooftu hin jetti yaadatu. Isi warri yuutubar namoonni amanuu dhabe. Halkan guutuu barbaadaa dhaqee oolee guyyaa guutuu barbaadaa oolee poolis xaabiyaa hundatti waajjira poolisii galbeessaa oolee hin barbaadaa jiranii wajjin namoota hedduutti bakka isiitti argamtu hundi barbaadaa oolee namni amanuu dadhabee maatis biraas ganda keessallee dhaqee balbala dhaabadhee hatta amma namatti godhe nama olii gaafa facaase ka barbaadu. Akka sholloota daawwattoota keenya ayyuun haala kana mana keessaa nu jalaa badde meeshaa hana bichisiistee akkuma argitan horii bitee sargii yookaan cidha ana jedhamu godhee horii lama tokko kiristaanaa kophaa bitee sangaa tokko immoo kophatti musliima illee bitee hoolatillee itti dabalee nyaata silaa hin jira jedhamu godhee sargii gubbarratti viidiyooleen tokko akka carraa ta'etti ka sargii guutuu nu jala wanti rakkina miimooriitiin kaameeraa afuriin waraabame sanuu kaameeraa afuriin waraabame kanaaf viidiyoo hunda isin gadhiisee jechuudha ka cidhaatu ka argitan jechuudha ammas guyyama amma halkanuma san veeloo fi baafatee bakkuma kan dheetee dhabean. Kanaaf viidiyooleen tokko mul'isne hatta meeshaayyuu yeroo inni rarrattabamu nama itti godhee isuusin inumaa wajjin fe'amee sargiyyuu manni wal fakkaataa manni wal biraa achumatti waa hunda ofuma danda'ee hojjettoota illee maatii illee akka hin dadhabne kiyyas keessillee akka hin dadhabne
bakkuma takkatti dukkaana lama keessa goone sargi haala saniin wacii kan hunda baastee manas gibbii guutuu na kireessitee meeshaalee guutuu itti bibbitet haala kanaan baddi. Nuti akkasii sunuutu. Ani ammas meeshaaf wacii baasee osoo hin ta'in birriin kama silaa isiifuu kennee haftu saniin kan ittiin godhame kun hunduu jechuudha. Ani wacii xiqqoo itti dabalee jechuudha. Akkuma beekamu. Wanti sun hundi bahee ani bar pirankii jedhame isarra darbine ammallee gara pirankiitti akka hin fudhanne. Baay'ee. Ni amanamaa hin jirru. Namni amanuu didiyaan. Mana dhaqee gaafannaan pirankii keessan dhugatu naan jedhan. Ammas yoo isin illee isin pirankii jechuun ooltan. Guyyaa sargii isin badde isin pirankii nama amanuu dhabean. Hayyuu na dhageetta namni sun amanu. Ati illee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatte yoo viidiyoo kana kalaaltu taate hayyuu. Ani ammas wacii na baasiste ati baddee osoo hin ta'in viidiyoo kana yoo ilaalte har'a boroo sun jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaalallee sin qabu jaarsa sin qabu nee rumnes nam tokko harkaan na qabatee beeku naan jette. Yoo akka carraa waa balleessitee duraan badii wayii qabaattee sodaattee jiraattee sababa saniif gabbaatee maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee maan naan jedha yoo booda kijibduu ta'ee na arge jettee qaanfattee sodaattee mana baddee jiraatte hangara kiyyaa rakkoon qabu kootutti dhugaa jirtu naa himu rakkoon tokko hin jiru atumaan dhugaa naa himu ani ammas kana yaachisaa jiru ati lubbuun jirta mucaa wantuun fayyamaa qabdi. Wai jinni wai qabattee jinni nama suwaasti qabattee deemtee qilee wayii darbiti shakkiya. Jinni maal qabdi boo? Ati situ waggaa meeqas wajjin jiraataa ture waggaa kudha waggaa biyyaa ba'e. Amala isin hin beektan isin rakkoo akkana jinni akka olii gadi oofanii qabdi. Waan akkasii irratti argee hin beeku kana dura waa'ee kee irra deddeebitee akkanatti himtu akkuma beekamu jechuudha. Akka irra deddeebitee na gaafattu maal malee ani sarara waan darbeen wanta akkasii yaaddee na fuudhi jettee fuudhamte tole jettee itti seente waan san hundarra ce'ame maallaqa san hunda baaste sagantaa sana fakkaatu qopheessite kan eenyufuun qophaa'u sagantaan miti shamarri feetee miti dhiirri barbaadeeyyuu intala sanaa fedhee sadarkaa sanatti maallaqa akkana dhangalaasee waan kana hunda qopheessu. Waa hedduu na shakkisiise. Yeroo waa'ee cidhaa ta'e ni haasofna. Mizee nu barbaachisu jette. Daddafee sargina godhamu jette. Isa shakkaa jira. Mizee nu barbaachisu jette. Ammas gaafa mana kireeffannoo yaadatta? Tasgabbaa isin mana guddaa hin barbaadu gibbii. Kutaa takkitti haa taatu maa dabara afannee ciisnaa jette. Edaa isin halkan nagattee deemuu qaba qabdi. Duraan itti yaadde jechuudha. Achi buluun barbaaddu kaa. Yeroo masanii sukkoo dubbachaa ture bara. Dubbii makiyyatu. Ana sargiina goosistee bakka itti nagattee deemuu qabdi. Manni akka itti ba'u hin feene. Dubbii kiyyatu. Maaliif wajjin birri isaaniitti irraa Ila yoo masanuu otoo yeroo maallaqa haganaa kafalisiin jedhan san dubbii bakka saniitti otoo dhaabdee jechuudha. Otoo bakka sanii dhaabatee sadarkaa kanan geettu ture. Eega cidhaaf maallaqni sun hundi bahee mana qabattee ani guyyaa masanuu maal isiniin jedhe irra deddeebiidhaan kilaasiin tokko nugaa akkas nugaa maal gaafa isiin jettu nattiin tollean wanti sun. Hedduu nama shakkisiistu. Waa tokko dubbadhu afaan keessa na dhoofti jechaan na wanti jechaa turte akkuma isaanis argaa turan atiis argaa turte jechuudha. Ani garuu amma isinii haadha warraaf abbaa warraa. Atillee ammoo shakkuu eegaleen. Maali? Atillee isii waan isii yaadde kana beektaa wal mormaa turtan yeroo hundaa wal mormatan isinis. Aara baay'inaan akkas otoo hin taane. Ati ammallee naa galuu diddati yaadni kan kiyana. Atummaan shakkeessa nanitti. Yeroo hedduu yeroo wajjin waa haasofnu yeroo adarinu yeroo wajjin mari'annu wal loltan isin lamaan jidduutti. Situ iccitii isii waa beekaa ati waan akkanaan ta'u ittaan isin haa ta'u maaliif ati jira deemta sin jetti. Waan na dhoysitoo jiraate naa kun amma lubbuu beeka mucoon tun waa taatiin beeku nama. Si galee? Maal jedhan si fakkaate yoo mammaa kan ka dandeettu dhaani jennaanii dhiirsi galee niitii dhaanii jedhani. Meebii nuti waanuma walitti dhiyaannuuf waanuma na dhiyaannuuf dubbii silaatii achi jiru san hunda dhiiftee gara kiyya deebi'uun kee weelaa ta'u tole. Ani yoo sii jedhee jireenyi kan kee hin badinii waan kanatti yaadii buusii baasii jechuun kiyya dugungurreen hojjedhe firaankii jalqabaasan. Sanirra waan darbe ani waa'ee intala tanaa hojii guddannee meebii waan hojii guddanneef ollatti waan wal beeknuuf ijoollee ganda tokko waan taaneefi kun hin ta'u jedhee jala dubbachuu mala. Akkuma jaalalli nama godhe hunda akkuma qalbiin nama goote hunda deemanii tasgabbaa'in tiyya yoo badii taate isii wajjin wal mormuun kiyya sun yoo badii ta'e gara biraatti akka nu fudhattu yoo si taasisa ta'e weel rabbiin beeka waan anas keessatti qabu jechuudha. Akka namni nama jaalatu ishii jaaladhee ture wal fuutanii bahee jira maatii kana keessaa dhiiseeraa waan jiru. So ana gara biraatti otoo na fudhatu baattee baay'ee natti tola. Zaidoo. Naafi ani maatii kiyya bira fudhatama argachaa hin jiru. Maatiin kiyya kaleessa galgala dhimma kana ati na biraan geesseeti dursa haati kiyya kaastee turte yoo ati bilbiltu jechuudha. Dhagaanii turan beekan dhimma kana isaanis jechuudha. Ati yoo baate yoo maatii kana yoo dhiiste hoo halkan guutuu waan ani hin beekne irratti jechuudha. Otoo beekee waan kana keessaa harka qabaadhee wayii rakkoon qabu hin fudha. Garuu waa tokko wanti nan qabu hin jiru. Obboleessi halkan hudhee na keessaa baasuu kadhe. Weelaan maaliif cinqamaan maaliif rakkadhaa maaliif Ayyuu namnis nu amanatti hin jiru yoo viidiyoo kana kalaaltu taate erga deebi'ee siima. Namnis nu amanaan jiru. Akka isaa waa ta'uu dandeetta.
Atummaa yoo fayyaa qabaatte kootuti naa mareedhu naa himi yoo naa wajjin jiraachuu barbaadin nama si ergeessa rakkoo qabdus naa himi rakkoo hin qabu. Si galee namni guyyaa cidha isaatiin bahu yeroo jalqabaatiif addunyaa gubbarratti argeen beeku. Guyyaa cidha isaatiin halkan mana galee veeloo baafatee tuman kamachiin bahee badu hin agarreen. Anammas kana yaachise wacii bahee sargii bahee yeroo gubateef osoo hin ta'in wacii bahee fi sargii akkana godhamee xaarii kennu osoo hin ta'in atummaan lubbuun jirtaadha. Waan ati lubbuun jiraachuu kan kee qofa naa himi as baheeti. Lubbumaan jiraachuu kan kee qofa as bahee naa himi hin jiraanu jedhi. San qofa barbaade yoo asii dhufuu ka sodattaate an rakkoo hin qabu. Yoo garuu ka kijibaa waan an jettu taate naamantee naaman baattee mana akkana baasee waci akkana godhee hin dhiisu jaartii osoo ittiin fuudhin. Boruma ta biraa itti fideetti seessisan. Ayyuu boruma yoo atummaan ima jiraatte lubbuun anamma sanii ka shakkiin. Siif innaa akkasanii guutteerti dhalaan guutte. Yoo ka argitee nutti qoosaa ka jiraataate yookaan immoo jiraachuu jibbittaate. Garuu an kana shakkisee gabbaatee wajjin wayii oftee qilee wajjin darbiti. Hin jiru. Wayii rakkoo wayii uumamee jira. Wayii gabbaatee suuqa beektee waadhee akka hin jenneef ganda guutuu keessa barbaade. Waajjira poolisoota wajjin olii gaddeemnaa bakka hedduu barbaadne. Bakka hedduutti ammas nama facaase. Jarru sa'aatii daafraa guutuu yaani garuu hiriyoota poolisoota waan qabu achi keessa wanti jedhan. Na gargaaraniitu waan amanuu dadhabanii isaan illee homaan taatu mee ilaalaa nan jedhan. Xiqqoo eegaa nan jedhan. Garuu hedduu nama gargaaran jechuudha. Isaan isaa galatoomanii beeki waan kana boodaas dhuftee waan kana beekaa godhe jennaan poolisoota akkasitti aarsan akka yakka nu gaafachiisu. Innu seera cabsine jedhama. Seera cabsine. Kijibaan baddiinne achi galmeessisne. Akka seerasitti isaanis xaaranii naa wajjin makiinaa ofii kaasanii gandara deddeemanii barbaadanii manas dhufanii ilaalanii akkamiin baatee wanni cabee jira wanni badee jira naan jedhanii haala isaanii lallaalan. Akkasii kanaafuu ayyuu yoo viidiyoo kana argaa jiraatte akkasumas namootaan akka tasaa ayyuu argitanii jiraattan dafaatii nu beessa yoo akka carraa argitan jechuudha. Bakka itti baddee dhokattee akka jiraattus taate. Waan fayyaa isii lubbuun jiraachuudha. Yoo isii lubbuun jiraatte rakkoo hin qabu. Kakaanii suuta irra geenna itti haasa'u. Maatii sii dhaqa gaafa dhabbolee janis taphni keessan dhumatu piraanki keessan dhumatu. Piraankiin eegaltanii ammas piraankiin xumuruu deemtanii. Booda ilmummaan isin hortanu piraanki akkan ta'an nan jedha. Maatii keessa obboleeyyantii hima. Nakka olfan. Ani waa tokko dubbachuu. Hin baddeen akka maal jechuun baddeen hin baddeen jennaan hin dhabee bara halkan gabbaatee dhabe. Eenyu si haamuu dur hin jirreen eessaa dhufe. Amma hordoftoonni nama nama kijuun se'an. Hoomana keessa dhufe isin faasi'an. Isintu uumeedha akka kana jedhamu jechuudha. Hooma gabbaatee faasi'an. Waa tokkoon dubbachuu barbaade Sayidoon. Ayyuu anifati wajjin guddannee waa baay'ee wajjin arginee jirra. Harmaadha takka hoonee jirra. Waa hedduu waliin argineerra. Ayyuu wanti kun siin baasu. Karaan kun siin baasu. Wanti amma ati hojjechaa jirtu kun completely sirrii miti. Kottu deebi'ii. Anaas maatii kiyya wajji maatiin kiyya na dararaa jira. Qaamni seeraa na barbaadaa jira. Jireenya koo siin balleessinii. Kunoo abbaa manaa kee wajjinis wal dhabnaa jira. Nama wajjin guddane, nama na guddise, nama silaati. Ani abdadhu gara fuulduraattis nama na gargaara jedhee yaadu wajjinis wal dhabuudhaa deemaati. Dubbiin kun siin baasu. Karaan kun siin adeemsisu. Ayyuu kottu deebi'ii. Bakka itti baddeeti bakka itti dhokatteeti waan yaadde kana ifa godhi otoo oolteen buliin jechuudha. Jireenya kee siin balleessi baay'ee inni boruu gabbayee fuudhuu danda'a akkuma amma jedhu kana jechuudha. Hin beekna Sayidoo amala isaa hin godhu jechuu miti waan kana raawwachuu danda'a jireenya kee hin balleessini tokko miidiyaa irratti baate nama baay'ee si beeka gocha kan kee kana nama baay'ee balaaleffataa jira. Akkasii ayyuu waa hunda waan siifne argitee jirta kanaafuu viidiyoo kana yoo ilaalte daddafiitii rakkoo jiru nuu himi nama si yaachise namnis nama naan jiru. Anillee ammas hatta ammaa gattaa ol deemu ammas barbaada deemaa jechuudha barbaada oola. Kanaafuu dafiitii deebiinuu deebisi waan jiru naa himi. Kanaafuu akka shulluta daatota kennas illee nu warrotan nu wajji cinqamtan warrotan hedduu waan jedhaa jirtan hundi keessan walitti galatoomaa isin jenna. Waan haasofnullee hin qabnu waan haasofnu nu harkaa badee barbaada oollee barbaadaa bullee ammas barbaada oollee barbaada bullee namoota birallee walitti facaase nama hedduu barbaadaa jira jechuudha. Kanaafuu waan wajji turtaniif galatoomaa waan irra geenyallee isiniif kan beeksisu ta'a warrotan keessallee na gaggaaftaa jirtan galatoomaa isin jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجار نفترى باباي فوسن ستي زارنا جيالكوش يمتوج الفكرين ساتوجاس تكنكوش لا متعت للرداء ليك
የተሻለ አትጂብኝ ውዴ ያወኩት ብዙ